shayxaanni hijaaba keessarraa baasuuf qaama kee qullaas dhaabuuf halkanii fi guyyaa carraaqa. Qaama kee maallaqaan gurguruuf laffaatii addaan hin cinne sirratti gaggeessa. Hoggu takka bifa aamayyummaatiin akka waan hijaaba uffachuun boodatti nama hambiftuu sitti fakkeessuun, hoggu takka bifa aadaa ta'een jaalattuu aammayyeessuu sitti fakkeessuun karaa hundaan sitti dhufee hijaaba sirraa baasuuf tattaafata. Obboleettii Islaamaa, shayxaanni kanaan si dagee qullaa si dhaabee Rabbiin wal si dhabsiisurraa if eegi. Hijaabni naamusa, hijaabni kabajaadha. Kabajaa ammoo maallaqni hin bitu. Kabajaa hijaaba uffattee ajaja Rabbi jala deemuutu siif fida. Shayxaanni hijaaba sirraa baasuu fedhu gosuma lama. Tokko kan jinnii kan hin mul'anne sani, tokko ammoo kan ilma namaati. Lachuu Rabbiin wal si dhabsiisaaf irraa eegi. Akkuma hijaaba baafachaa deemtuun laakiin feesbuuka keetii siif heddummachuutu mala. Akkuma daansii tiktook irratti dhiichistuun viiwarri kee baay'achaa deemuutu mala. Haa ta'u malee hangasuma takka kabajaa fi naamusa dhabaa deemtaa beeki. Akkaataan jibeenya namaa kan nuti itti yaadu jirru, namni salaxxana nama sooshaal miidiyaa irratti laayikii fi foolowara hedduu qabu jennee itti amanaa jirru kun hedduu nama gaddisiisa. Salaxxanuun qullaa deemuu fi foolowara hedduu qabaachuun wal hin madaaltu, abadan tanaan wal hin qabattu. Dubartiin muslimaa hijaaba isii eeggattee barattee nama hunda caaluu ni dandeessi. Dubartoonni gariin qaama isaanii mul'isanii laayikii fi viiwara heddummeeffatanii businesa isaanii itti guddifachuu danda'a. Dubartiin muslimaa businesa isiitiif jecha qaama isii hin mul'iftu, kabajaa isii hin gurgurtu. Dubartii muslimaatii fi maallaqa caalaa kabajaa fi naamusa qaanfii isiitu isiif caala. Zamanni tiktook kun zamana namni waan qabu mul'isee qabeenya tahuu, beekamtummaa tahuu ittiin barbaaduudha. Waan qabnu dhiisii bar waan hin qabneehu namtolcheedhaan gargaaramneetii ittiin beekamuu fi maallaqa ittiin horachaati jirra. Haala kana hoggaa laalte namni qabeenya horachuuf waa hunda godhuu akka danda'u garta. Kanaaf jecha rasuulli keenya akka nuun jee qabeenyi fitinaa guddaa ummata kiyyaati jedhee nuuf hime. Hijaabni ibaadaadha malee faashinaa miti. Dhiiraa fi dhalaan walitti makamuun osoo bashannana taate Rabbiin warra jannataatiif godha ture. Kun waan Rabbiin Quraana keessatti jedhu dhagayme. Dubra adaadii goojjoolee keessatti dhoorkamtuutu isaaniif jira jaa. Jannata keessatti illee dubartiin qaanfii isii guutuun manuma isii keessa dhokattee jiraatti jechuudha. Osoo qaama duwwaa deemuun qaroomina tahe, osoo qullaa deemuun qaroomina taate Rabbiin warra jannataa hin hongeessu ture. Akkasuma silaa qullaa deemuun qaroomina taate irra beekaan addunyaa tanaatii fi irra caalaan addunyaa tanaa, irra caalaan anbiyaa Nabi Muhammad alayhi afdalu salaati wassalaam itti nu ajaja ture. Tanaafuu qaroominni dubartii islaamaa sodaa Rabbiitii fi hijaaba isii qaanfii isii keessa isiidhaaf jira. Waan itti ajajamne dhiifnee waan itti hin ajajamin maaliif hojjanna? Qaalii Rabbiitii fi qaalii ergamaa dhiifnee maa qullaa yaana? Yaa Rabbi nu sattari.